ولا كدر بري ولا رانياتا كاكا جت بيسني ولا برا بدل هالي مرة يكون ولد ولدي نقب سيسي ريسكي نبتي كتيبي بيدان ما تقول سيفي وين أكبر دماء تري حتى دماء راجعنا ولد ولينكبت كهرباء كبرات هاوين اللي من كبرات يقول لك لسنا استدرامو ما تقول تقولتي يجو متاومي تتلالم كاني تنقولت أما اللي هو أقول لك كأنه نبوا مانيله سبوا مانيله أرسوا مانيله أكبر إمارات والإنجيلانة تلي واني نتمر كيرا في هاوي غرغر لالو انجرو وانتا بجرا قجيلة تلالمو كبا سايدي تكوچا كبا تيك توك يغتر غبري درغا نمني مرتنوان غراني سابا دي البا ولي دنتا إساني وانتا غاني وجيني ديمنا ملكيلة بابا غابتا الرابودا ملكيلة غابتا الرابودا ملكيلة أونلاين رغبو جراني هاويلة أونلاين رغبو جراني أرسيل لباتو كتي ولا أرسيل تبين لباتو كتي كاكا ولا رابو تبين لباتو أونلاين كنت تلاتينو ميتي أبوه تدرككيسي ورا وناني رولي قف يكون أول بيك وين أسيرتي زرمان زري ولا ما كذا تكتي بيتشا عبد الرحمن أوسواس قافة يوسا كلين كذا كذا تكوفا واسين قافة ديباني هاي ديوان نقابة تشوز مالي هاي تكوني كبرنو بنجرو نام شدود بندانان إنك عبد الرحمن سكلين كيون أكا مين جاكس تكتي سجاكسارة fakkeenyaaf maal jechuu barbaaditanii fakkaatee gara milkiitii fi gara hawwiitii fi illee dhugaa jirtu haasa'uudhaaf seenee an akka gaafiitti miira keessa galu osoo hin taane jara lamaan tanii walirra fiddanii osoo haasa'anii natti tola. Tokkoffaa ammoo waa'ee jawaala paatarnii sanarratti jawaalli paatarniin abbaan cufate osoo irrallee bulanii sa'aatii tokko nama gaafata malee yookiin sa'a lama gaafata malee hin banamaa sun hoo akkamitti cufamee akkamitti jalaa badee jechuu barbaade. Inni biraa ammoo waa'ee tiktokii gubuu irratti tiktokii namni tokko yookiin namni milkiin tokkochi gubuu hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf yookiin nama baay'ee barbaachisa. Inni dhagamaa raami? Maaliif jennaan dhugaa jirtu dubbachuun immoo firooman kutu dhugama jirtu dubbadha. Kanaafuu ani maal jechuu barbaade waa'ee jawaala paatarnii sana addaan baasuu qaba milkiini waa'ee tiktokii immoo hawwii irraa quubsaa miti jechisiisuni namni tokko tiktokii gubuu hin danda'u namni tokko viidiyoo tokko gubuu hin danda'u dirqama nama 20 nama 30 gaafata waa'ee tiktokii irraa ni beeka. Waa'ee simii yuutuubii ittiin banadhee mana xalabaati ittiin banee bahee jettu sana isiin illee awwala hin qophoonne sila awwal marraa qophooyteetini maqaa jijjiirattee bahuudha qabdi. Sadaffaa irratti ammootu waa'ee eessatti qabamtee akkamitti qabamtee addaan baasanii nuuf himuu qabanii waa'ee akkanaa kana haasaa malee waliin arrabsina jiran akka nama guddaatti haasofnu yoo sagaleen keenya dhagahame waan guddaa isin gaafadhu jira. Akka nama guddaatti haasa'u qabna malee akka nama ijoollee itti waan takkaan jechuun haasa'u qabna. Ijoollemaan jirru bar ijoollemaan wanni qabatee marti egaa wiila kophaa eega milkiillee kophaa dubbisanii namana akka silaa amantuutitti akka arsoomaatti akka rabboomaatti akka namoomaatti haga sadarkaa kakuutiin gayanii dhugaa mu'ettii tanaa milkii gaafatu haga sadarkaa kakuutiin gayanii isiillee nara yoo gurbaa kanarra geesse nara yoo isa himate nara yoo isa lallabde nara yoo maqaa balleessite sadarkaa kakattee haga kakuun isii balleessuutti isiillee qorachuu qorannaa booda gabaasa tiktokii kanaa godhuudha malee harkuma tana milkii telefoonni hawwii akkam ta'e milkii telefoonni paatarni akkam goone haakii fardi sangaan dhaabotatti garbuun bitu jechuudha Oromoo yoo mammaatu as chokkaayin kun arsoomaa miti as chokkaayin kun namallee araarsu miti araara waaraallee argamsiisuu miti yoo dhuguma silkiin hawwii akkasii cufamee jiraate yoo dhuguma amma bani mujatti soqee fidaa qara wal dubbifna mujatti soqee fidaa akkas godhaa dubbina guddaa godhaa ganuma isinirra turuun agaatti wanti akkanaa kun waan gaafatamu gaafannee addaan adeemnu aganuma. Ani asirra waa wayii dubbadhee bahuu fi dhiifa manaa godhaati. Wanti deemaa jiru kun wanti akkanaa kun baay'ee nama jibbisiisaa tokkoffaa hunduma kennaa arrabsiisu jirtanii yoo haqti micattiillee jiraatti yoo milkiinillee balleessee jiraatti dhugaa gaafadhaati yoo micatti sunillee dhara maqaa irra kahaa jiraatti warri achi jirtan dhugaa gaafadhaati adda baasaatii dubbii kana fixaa warri koomentii jalatti immoo callistanii nama arrabsitan osoo dhugaa hin beekin callistanii afaan keessan hin banina nama arrabsuun waa gaarii miti yookiin boru itti saalfachuu dandeettan isinii galaaraami boru itti saalfattan. Sirriitti qabatu guyyaa tokko qabatu akkuma guyyaa tokko afaanii
أفاني قريتهم كأنا ناجت تجراد يوبر ريفما يوكي وابر ريستيلا فقبات دوكمنتي سيرا دبسي جراد انت أنا مو نما وابر ريس وابر دورا مال برتير تنانجت أمالك برتير بيتات سلفيت أنت بيتات بيكون قابل اوكي ملكي اما سنتي دكتور فنان بيكون جرا قابل مال الرب رتني سبونا موقع من لا لا قوسا إساتي يعني غافي ولي أسوأ دم غافي ندي غافتا جبت بيتا توكو كسر دي توكو فالا غافتا أرتا بيتا لا لا فالا متي والله ويف غافتا جرا كني تاني بعدين بقى ان ملكي ويف غافتا جا ओए सिद्धू रखना ले अब दूरा दुब्बते जरा बर यार मिलकी एक बार अरे बरते जरा दूरा वाई फायू मात्रा ते डॉक्यूमेंटी का انت के नंबर तो अभी हम मरे गाउँ डरे यो का जरा ना इस अकन युगोन मिल्की के सन्नायर गुआना मासे तो कना मरा युवान इसी सिबिर अकन अब्दुसन सन्नायर ना दुमा ये ना इसी देवे तो के राका साका का बात जन्ना आला वलजा Asuun bar dura guutuu isaa dhageeffattee bara amma gaa tokko dubbii keessatti hin argatta turte garuu wanta amma dhuftee fonnoon du gaafii sita kaasitti gaafii ta'e kun nutti illee gaafii ta'aa ture dura. Viidiyoon irraa cufadhu mina sodaachisaa rande. मैं उसको अक्कर बोले वो तुरो मिटी जरा ना बागन मुचत्तिले नु बर्बादनी मिल्की नत जरा waan kana jaruma lamaan irratti osoo jarri dhufanii gaafanne akkas bareedan ta'u ira deebitanii dubbataa arganna fakkaa deeban kana waan hin jedhe kan abbaan baratu malee biyya kana keessatti mana tokko banatu dokumantarii isaa laalanii waraqaa laalanii kimyalee biiroon biyyi kun akka barbaade yookaan mana shalleetii fi mana sharmuxaatuyyuu biyya kanatti hin danda'amu banachuu waa'ee dhimma isaa keessaa bahaati yoo malleen isii jiraate hayti isii irra jiraate waan irraa sodaatan waan siidami waan milki haqa irra jiru taanaan ani milki irrallee goru miti orallee goru waan haqa isii dubbadha isirraa barate lafaa barate dokumentari irraa barate bakka fedhe barate biyya kanatti baratu hin danda'u waraqaa malee nam tokko nu huyyuu jiraachuudhaaf waraqaa nu barbaachisa warra hin qabne qabanii galcha siigale ka barbaadaa jirru hayti michatti yoo jiraatte akkuma san gaafatu san keessan haa gaafatu maaliin baratte walumaa ga'ee namni waan tokko biyyatti anamma fakkeenya kiyya bira taa'ee barumsa maali mee maal barate jedhee gaafii irraa gaafadheen ture biyyattuyyuu doktora ture jedhee har'aa miti gaafii nan gaafadhe amma hayti michayyoo irra jiraatu hayti michayyoo bira jiraatu milki munirin galchi yo akka san talo tana tabe ku te talo tana tabe da tandai ata ka tantalo matala na pida deni sabona gurraate ko namni gurraate rabbillee sodaataan beeka beeta diimaa kana rabbiin sodaanne budaadha diimaa kara faranjii kanatti dhiyaata Hasan dhageeffadhu biyya kanatti namni soba ila waan jirtu tokko dhageeffadhu biyya kanatti abbaan fedhe malee barate irra walii gamla waa'ee barumsaatiin barumsa muuxannootu jira barumsi bichaan sin fayyadu nama waa beeku irraa waa baratta namni muuxannoodhaan waa beeku jira dhalootaan jechuudha nama san irraa waa barachuu jira barumsa si fayyada akkuma barumsaatiin jira garuu haa baratu hawwirre dhagay maal jetti beekta ila maal jetti koo sitti maal gootu beekta dhukkuboota qorri yoo si ta'e ilaalam qorri yoo si dhage mana boote deemte dhaqe of keessaa baasi siin jetti nama qorra waggaa kudhan of keessa baatee deemu jira amma osoo nama waa'ee habashaa bira dhayne waa'ee qorraa nama habashaattu si keessaa baasa qoricha sii kenna barumsa ammoo namni faranjii ga'u jira sabboona Sana sini ni harka walirra qabu hadis nu dhugaa waa takki dhage ani saralleen qabu sirralleen qabu ila namichi kun isimarra haa baratu qoricha biiroo isaa keessa jiru kana hunda isirra haa baratu haa jennu baratee namarra baratanii persantii 50 michatti kana wajjin qoodamu qaba miknaatum yookiin kaasaa wayii kafalu dhala persantii tokko yoo qootu mootummaan lafarraa wayitii si kaasu lafa takkarraa wayitii si kaasu kaasaa kafalta kaasaa michatti kana kafalu mootummaa imaaraati irraa naa kennan eeyyamaa dhufamee shopping keelaa lamee sakattame
Anu isiyyuu ibsi nama as keessa jiru yoo ta'u qabatee qabaa barbaade gaafachuu danda'a. Maaf kaasan naa qabate isin kaasan naa qabate. Suni sirriidha. Ilazaan kasanii dhafoon goran waan tokko banu biyya kamittu sartifikeeta si barbaachisa, barumsa si barbaachisa. Si gaafatan kana sirri dhibbaan dhibban. Aniin kun si shakke wayi muxannoo matanaa mucatti barumsa ni qabda muxannoo tana mucatti irraa fudhattee mucatti gadariite fudhattaa kan jedhu. Ani maal achatti hunda maaliif deemaa walitti qolan anu siyyuu shakkee jira maal shakkee hunda deemtee isiin nambartii nadheetii iddee afaan siirra dhageessu isiin nama googul godhuu hin dandeenya akkam nabarsiisu Matiin keessaan argatu ami poolisi mimmaan mucatti sanatu garaana nyaate. Barumsa afaan Oromoo malee hin ta'e googul maaliidha shiikaannoot waliin haasaa turre keessaan an si beeka malee intalootan hadda isii argeeyyu. akkamiin nabarsiisu sirraa argadhan talootanaa mitiyen situ waanaa godha si dura na bira gaa garuu himmaan isittu garaana nyaate. والله بالله أنا amma jaaloo dubbii akkana godha ile haasuu akkana godha al tokko qofa carraa kenna amma mucattiin akkasitti bo'uun eenyumaayyuu garaani nyaata. Nuti amma asirratti wanti gaafatu qabnu jaal milkii jechuudha. Mucattii kana dhugama isaan qabsiisanii yoo ta'e okay mucattiin kun dhugama qabdi. Lammaffaa mucattiin kun haqa isaanirraa qabdi. Yoo haqa isaanirraa qabaatte haqa isaanii kinoo jaal milkiidhaan jiranimi haqa isaanii mucattii kana galchuudha. Kan qabamteef immoo biyya kanatti namni waraqaa hin qabne inuma qabama carraadha. Nama meeqatu qabamee nu biraa galaa jira. Namni haadha warraa fuudhee haati warraa biraa qabamtee galaa jirti. Bakka waan qabamiiti kanaafi kana lamaan qofa. Oromoo wayila waa takka sinitti mala. Waa takka bichaa na dhageeffadha. Yoo milkii irra haqa qabaatte intaloon tun innuun kafala jedhee waa kanne taakka jedha. Lammaffaa ta'an biratti qabu milkii irra intala kanarraa muuxannoo yoo fudhatte barumsa waan kana waan isiidha wal qabatu yoo ay keessa ka jiru taate haqa sirraa qabdi kunu haqa guddaadha. Ofirraa kaasaa yookiin ta'e sheeriingii ta'e parsantii illee maantaan wannaa gochuun dirqama koo kan kee maali fi haqa sirraa qabdi. Anu bisa dapat gargaaru barbaada achitti gargaara mana sii banaatti dalagatu waggaa tokko sii qabala waan mana sii kutaa inni jammattii loona kasaa baasan dalagata maal haa barbaada namni intaloota na beetan jirtanii bee keessa intaloon tun jirti mee naa fida intaloota as keessa jirtu garuu anuu ni beeka fakkeenya asuu ila gaafii keetiin namni tokko fakkeenyaaf atiin tokko fakkeenyaaf gaafa mana garaajii tokko hojjetu akkaataa fakkii nama tokko itti hojjetan gaafa hojjettu nama kana hojii mana garaajii kana gaafa hojjette gaafa kophaa keetitti baatee mana tokko banatti nama saniif hin kafaltaa sheeringeet. Asbiratti doktor wanni jedhan aadi hin barsiise malee hin barsiisin ofitti maxxanseetiin hin hojjechiise malee sheeringii garaajii walitti hin banate jedhaa jiran kaasfallaan atillee faallaan dubbatin ofitti sarraatanyaa qaxare malee ofitti hin qabne jedhan gadhila waan tokko sheeringii waan walitti qaban san yoo wal dhabanii addaan deeman adda qoodatan yookiin ammoo waan herreega godhanii parsantii nama sanga'u irraa kennanii dhuunfaatti kennee bijaaban kennee jira dubbii waan biraa samee kennee bijaa ragaa qabu riisitii qabu waan hunda qabu anaaf milkii walii gala namni kun hin jallisa waan kana wal qabatu sheeringii isii ga'u kenniteefi maal dabal goona wal fidharee waan kee waan isii sheeringii isii ga'u jalqaba raasa geeffanne kanatti riisitii wajjin waa hundani waan waan asii ilaallatu hunda waan kennee jira ragaa qabu kenniteefi dabal tafaan nabansiisire agaraafam Oke, me jangan boleh akhir ni, me. Bisa mo, wanti kaya nakapagpagin na fakar. Me sama ka kesi kaya kennu qabdee si kara karufan kana bar akareefit. Okay. Kennaa fi jira bareetiin jalqaba birriif na himanne bar amma ooftee kun uummanni keenya oofee wayii galchaa miti nama. Jammartame kajette duraan milkii baatu TikTok irratti gubaa jira eegalee anti TikTok kam namarra guba kan hundaan eegat bu'eetiin akkasitti yaada sila mattiin tun maaliif akka taati obboleetti narraa qaba maraattuu fi akka fudhata uummattiin tun ammallee waan baasaa jirti booda fi isiitii rakkatti narraa qabaadhee sheekaa horatti illee madhee jiran already. TikTok waa'ee TikTok akka reefii irraa si gaafadheen
Maaliif sin gaafan hin beeka namni tokko waan kanan godhu hin beeka. Kuni wannaa miti sunaa saamutanii miti. Waan isii an amma kaa wannan si gaafadhee dhiibeetti naa dhufte fuma keetitti xiqqam jetteetti naa galte waan an si gaafataa ture. Matamaan itti seenti. Waan isii dhaa walitti qabnan mareef mataan irraa marte laal. Isii dhaa waan walitti dalaynu girmaa ishee sii kenneef jettee jirta. Kenniteef alhamdulillah. Eegaa naa galchite. Anaaf si walitti hin buune. Isii intala waliin haasa'an taane. Anillee kan si harkisaa ture isii tanaa waliin sheeriingi dalagaa jirtan achuma dhuftee naa galte laal. Ufumaatti badde siiboo. Ufumaatti naa galte. Waan sirra dhaqa sii ga'u qabamte silaa galte anillee kama kenniif sin jedhu waan isii ga'u san ofirraa kennina. Isa san kennite taanaan maal abbaa isii sirraa barbaaddiree akkatama guddaa. Jaalama galtee taasisuudhaan jaalama hawwiina galtee adda maaliif gabbaasee dubbatan gadda kan wannan kana eebbisiisee na kampaanii qosoosee jirtu banan beeksisillee. Ani eeyyama kiyyaan akka eeyyama sakkeetti biyyaa hin banallee hin beeku. Ani mootummaadhaan wal quunnamee sakkeetti fayyaa tuurisee kanaan bane. Nama to'e jala jira hanii galchime. Isii tanatti isii waliin haasa. Isiillee asi qabadhaa nama. Asuma kokkee isiirra dhaabadhaa dhugaa rabbi sabboonaan aaree tare gurraachu. Namarra dawwalantu jira keessa. Nama muka sin naqe. Mee yeroo takka yoo carraa wallahi billahi tallahi feemasi jinni maali isin jettan kanan dhaga'u beektan miskiinuma goota yoo tare amma gariin nama maalin ni beektaa feemasii kanarra harka qaban feemasii sallee haa haadha. Carraan kenname dubbadheen baa. Hani galchime. Nan dubbadheen achi booda baa. Tokkoffaa irratti milki dhugaani bakka dhugaa jirti miira keessa seenini dhugaa baasuuf eegaa taatanii miira keessa seenin. Tayyib namni kun nama du'e miti. Hawwiin hin duune lubbuun jirtu Dubaayii keessaa galte malee nama dhuftee dhugaa dubbachuu akkanan ta'e akkasan ta'e jechuu danda'u. Okay? Deebisee immoo akkana ta'e akkas ta'een kun oduu manaati. Nuti dubbiota biyya Arabaa keessatti ta'u jalqaba nagarru xumura qofa nu ga'a. Milkiyyee dhiifamaa wali Abdurrahmaan hin kakaasim jedhu sanii ol harkismee galchuu didee geekka isaatiin. Mee moodeetara gastii namaa galchanaa kennitaa. Milkiyya na dhagaafta. Milki sagaleen keessatti dhagaamaa. Milki. Dhiisi maal goota sarara haasa'e waan haasa'e. Injirtaa deemu takkaan taane ansi dhagaa. Abdurrahmaaniin galchiisiin jedha Qaasim ka jedhu saniin galchi Abdurrahmaaniin. Qaasim ka jedhuun galchi ka isaatiin hin didee. Milki gara takkatti wallahi micattii tana osoo isiin sagalee kee dhagamaa asinitti sagalee keessatti dhagamaa jiru. Warri dhaga'uu dhiistan taa'aa mataa aana to'asa ansi dhagaa milki micattiin tuni milki dhageettu. Namni si miti yookiin himiti namni muslima taatan guutuu nu gargaaruu qabdan. Anammaaf waa baay'ee naasa'u aga aaree haga jecha namni natti mee waa baay'ee dubbadhee garuu isiidhaan wal qunnamee haasa'e wanta tan manaa himte kunniin faallaa ta'ee jennaan. Sagalee kee jira? Sin jirta. Si dhagaa. Gannu naquufiya. Maasha Allah. Injirtaa dhiisi milkeen si dhagaa nama biraarraa maal goota koomentii banime. Ati nama nageessaa san qooyate warra gastiirra jiru nageessaa. Milkiyaan si dhagaa bari. Gastii isaa sin gabbuusa dhagaa jira yeroo tokko deebi'ee ati ergadhaa. Nun argaa. si dhagaa koo. Ani dhagaa barsirra dhagaa. Osoo waan tokko goone yoo dhugaa rabbi dubbachuudhaaf haqa mucattiillee barbaaduudhaaf yoo inni hayni milkirra ka jiraatu taate dhugaa milkiillee yoo dhugaa qabaate argamuudhaaf mucattii yoo fiddanoo. Micatti mataa sanii baraan waa baay'ee dubbadhaan micattii tanaa sii dhabe. San jedhaa baran illee. Mucattii yoo dhufte yoo. Bilbila ishee yoo qabaattan asan bilbila ishee yoo argatte natti midhattiin bilbilaa moosoti keessa jirtu. Amma dhageetta. Bilbila milki marraa fuudha. Osoo nati keessa jirtu mana milkii kootu asan si barbaada jedheen itti dawala keessaa hin qaba natti lakkoofsa ishee. No milki lakkoofsa milki marraa fuudha. Birrii dhabeeti kasi gaafataa lakkoofsa sii dhabe.
Naafuu sinamni qabdan asudha. Ati lakkoofsan qabdu Milkii nuun qaba maal atanna gara biraa deemu. Milkii. Dhagaan jiran sagalee keessa dhagaan jiru tokko gastii cufee banaa ergadhaa deebisaati. Lakkoofsan talaa naa kennimi. Intala barbaada. Ansi. Okay, ergadhaa deebisa ergadhaa. Sagaleen godhatuma warra gastii. Sagalee kenna gabaarati am. Ansirri si dhagaa bara walayyuu. Ila qoy milkii. Bilbila biqiltii tanaan qabdaami. Jeeqaa warraa sagalee koo dhagaamuu milkii doonaa kenname aboo